አይታችሁ ጸጉሬ ሲወልድ እኮ ነው ያደገልኝ ጸጉሬ። በፊት እኮ ብያለሁ እኔ ወይም ባል ነው የሚፈልገው ወይም ልጅ ነው የሚፈልገው እኔ ጸጉር አይታችኋል። ልጅ ሲያገኘ ባል ሲያገኝ እንዲህ ሆነ ባሌ። ችግሩ በፊት ገብቶኛል እኔ ወተትና ቅቤ ሲያቀባ የአረብ ሽንትና የሂንዲ ሽንት እየጠባሁት ነበረ። ለካ እሱ የፈለገው ሌላ ነገር ነው። አሁን ሲወልድና ሲያገባ አይ ጸጉሬ ይሄ ጸጉሬ ነው ዊግ እንዳይመስልሽ። ይሄ ደግሞ ስትወልጂ ነው እኛ ባህሪ ነው። ይሄ አይን እንዳበላ ብዬ ነው ያረኩበት። አይን በሉ በኮሜንት ሁላችሁም ሁሉም ይወልዳል ኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ወደዋል የምትሉት እናቴ ዳይፐር 100 200 አንድ ፍሬ ውድ ነው አሁን ዳይፐር ማለት ነው። ሰው ዝም ብሎ ይወልዳል። እኔ የወለድኩበት ሆስፒታል ሞልቶ እንዲህ ነው ሰው በቀን 5000 ነው የሚወልደው እኛ አገራችን ብቻ ማለት ነው። እኔ የተወለድኩበት ሀገር ብቻ ላይ በቀን እኔ እንጃ 3000 2000 ነው የሚወልደው። ሴቶች ሁሉም ይወልዳሉ። ስለዚህ ነው ኑሮ የወደደ። አሁን ይሄ ሰውዬ አይደለም እኛ ራሳችን የወደድን ነው የምንገኘው። ሁሉም ሰው ይወልዳል። ምን ይበላል ይሄ ይወለደ ዳሞ ጋይስ ፕሬዝዳንት አኩምና ዳይፐር 1 ሞዴስ 2 ሳሙና 3 የዳቦ ማያዣ ፓንቲ 4 እነኚህን እንዳታስወድደው። ዘይት የታባቱና ባዶ እንበላለን። የኔ አባት ሀደራ ሞዴሱን ርካስ አድርገው ለሴቶቹ ጉዳይ ነው። እባክ በወር ማለት ነው በወር ነው የሚመጣብን። ሳምንት ይሞላል። ሳምንት የሚሞላ አለ፣ 7 ቀንም የሚሞላ አለ፣ 5 ቀንም የሚሞላ አለ ሳይጠፋ ማለት ነው። ፒሪድ ያ ሀቢቢ ያ አኩምና ያ አዳነች ያ ዶክተር አብይ ያ ጃላ ያ ኢታች ያ አማራ ፕሬዝዳንት ኦሮሞ ትግራይ እንጭኖች ታች ያላችሁም ሱፍ የለበሳችሁት እባካችሁ ሞዴስ ከልሽ ወይ ረካስ ከልሽ ወይ አላህ ያከልይኮ ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ነው። ጨርሻለሁ። ከናፊ ሰልጳት ዋን አርገሙ ሰና ገቲ ሰልጳት ከነ ኢርጀቹ ዋን ሰልጳት ያርገሙ ተኮ እንጃለቱ ዋንታ ረኪናን አርገሙ ዮኪስ ዋንታ ቻሌንጅ ጎዴ አርገቱ ዮኪስ ቶለ ኢሳኒ ጀቱ ሰነ በርባዳ ጀቹዳ ሴሪ ጀልቀባ አመለ ዲሮታ ኬሳቲ ዋንታ አከ ሰልጳት አርገሙ ተኮ አሙማ ጋፈቴ አሙማ ቶለ ከንጀቱ ዮተኤ ጥቆ ረክስቱ ዮተኤ ጥቆ እንዲቱ ዮተኤ dhiirri bakka ittiin kennu in shakka jechuudha deebi'ee fedha dhabaa jechuudha dhiira waan ta'eef qabxiin inni tokkoffaa kanaadha. Qabxiin inni lammaffaa gara lammaffaatti sin dabarsaa dhiironni uumama isaanii wanta tokko wallaansoo qabu wanta chaalenjii qabu tokko jaallata. Waan tokko wallaansoo qabu rakkinallee dandamachuu irratti dhiironni baay'ee beekamoodha baay'ee jaboodha jechuudha. Waan wallaansoo qabu waan xiiqii jaallata jechuudha yeroo baay'ee waan xiiqii jechuudha xiiqii qabachuu jaallata bakka wal morkii dorgommii kana jaallata dhiirri sababa kanaafi akkuma salphaatti tole yoo isaa jette hin barbaadu wallaansoo barbaada waan ta'eef xiiqii barbaada waan ta'eef dorgommii barbaada waan ta'eef gaafa sana gaafa dorgomee xiiqii qabatee shamara sana amansiifatee kan isaa godhatu pride prioritiitti dhaga'ama olaantummaatti dhaga'ama akka waan injifannoo guddaatti dhaga'ama hariiroo sanatti baay'ee gammada shamara sanatti baay'ee gammadaa jechuudha yoommoo bakka akka salphaatti tole isaa jettee bakka waanuma rakasa wayii waan dorgommii hin qabne waan chaalenjii hin qabne waan wallaansoo hin qabne itti fakkaataa jechuudha sababa kanaafi nama sanaa dhiise sokka jechuudha. Baay'ee yoo jalqabes baay'ee wajjin hin turre bakka daftee tole jettee kan nafuudhi jettullee kanaaf dhiironni baay'ee iddoo itti kennan jechuudha. Malee isaantu rakkina qabaate miti. Kun neecharii dhiiraati. Malee rakkinni kan isaanii miti jechuudha. Inni lammaffaa dorgommii jaallata. Morkiidhaan xiiqiidhaan haaloo qabate itti deddeebi'ee rakkisee ammas gaafate boris gaafate itti bilbilee kara namaa yaale kara dhuunfaa isaatii yaale kallattii adda addaadhaan yaale maal gochuu barbaada? Kan isaa godhachuu barbaada jechuudha. Kun amala dhiiraa keessaatii isa baay'ee
beekamaadha. Isa kana sirriitti beekutu nurra jiraata jechuudha. Inni sadaffaan maalidha jettanii yaaddu? Amala dhiiraa keessatti inni sadaffaanii fedhiidhaa fi kaka'umsa. Fedhii fi kaka'umsa jechuun akkuma sila kaase dhiirri hariiroo keessatti fedhii guddaa qaba. Akkasuma immoo kaka'umsa qaba. Nama sana amansiifachuudhaa fi humnaan socho'a yeroo baay'ee jechuudha. Jaalalli very powerful wanni guddaa qaba. Paaworii qaba. Baay'ee paaworii waan qabuu fi wanta sana galmaan ga'achuudhaa fi maal ta'a yeroo baay'ee fedhii guddaa qaba jechuudha. Akkasuma kaka'umsa bakka nama kana kan godhachuun qaba, nama kana amansiifachuun qaba, nama kana wajjin bultii dhaabbachuun qaba, nama kana narkaa ba'uun qabu, namni kun kan koo ta'uu qaba kan jedhamu yeroo baay'ee yaada dhiiraa keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Iddoo olaanaa qaba. Kanaaf fedhiinsaa guddaa waan ta'eef kaka'umsas duukaa waan qabuu fi yeroo baay'ee wanta akka salphaatti argamu kana fedhiin isaa gadi bu'a. Gaafatee yoo isaan rakkisuu didanii fedhiin inni nama sanaaf qabu gadi bu'a. Fedhii guddaa waan qabu, kaka'umsa guddaa waan qabu jechuudha. Kaka'umsa gaafa jennu humna keessoo keenyaati waa tokko argachuudhaaf nu dhiibu jechuudha. Waan sana argachuufi humna jechuudha. Internal driving force kan jennu keessa keenyaati kan nu dhiibu, kan nu harkisu nama tokko kan keenya godhachuuf yookiis waa tokko kan keenya godhachuudhaafi keessoo keenyaati kan gara fuulduraatti nu dhiibu jechuudha. Inni kun maal jedhama? Kaka'umsa jedhama jechuudha. Inni kun maal jedhama? Fedhii guddaa jedhama jechuudha. Ambitious isa jedhamu sana jechuudha. Fedhi kee nama kana kan koo godhachuun qaba jettee gaafa kaatu namni sun battalumatti tole yoo dhiiraaf jedhe fedhiin isaa kaka'umsi isaa baay'ee irra ta'a jechuudha. Hin naannomne waan ta'eef jechuudha. Fedhiin isaa baay'ee gadi bu'aa. Yoo garuu shamarri tokko gaafatee didde tole jechuu yoo didde yoo rakkiste fedhiin isheef qabu dabalaa deema. Ol ka'aa deema. Kaka'umsi isaa hin dabalaa jechuudha. Nama sana daandii adda addaan, tooftaa adda addaan, gargaaruudhaan, kennaa kennuudhaan, nama itti naqachuudhaan, kallattii adda addaadhaan ammas itti deddeebi'ee utuu abdii hin kutatin nama sanaa maal godhachuu barbaada jechuudha? Kan isaa godhachuu barbaada jechuudha. Fedhi isaa gaafa isheen diddu dabala. Fedhi isaa jechuudha. Fedhi dhiiraa, fedhiin isheedhaaf qabu, kaka'umsi ishee argachuudhaaf qabu gaafa isheenii maal jettu dabalaa? Gaafa isheen no jettu. Anta'u naman qaba hin barbaadu gaafa jettu ittumaa dabalaa jechuudha. Jalqabarra akkuma kaasee isiniif kaase xiiqii jaallata dhiirri akkasuma morkii jaallata wallaansoo qabuu jaallata waa tokko injifachuu jaallata waan ta'eef wallaansoo qabee injifachuu barbaada waan ta'eef yoo isaan akka salphaatti tole kan jedhan ta'ee bakka ittiin kennu jechuudha. Kanaaf inni sadaffaa irratti an kaase maalidha yoo jettanii dhiirri tokko fedhiin isaa kan dabalu kaka'umsi isaa baay'ee kan dabalu gaafa isaan maal ta'anidha? Gaafa isaanii akka inni jedhe sanatti tole jechuu didanidha jechuudha. Gaafa isaan dafanii tole jedhan dafanii gaaffii jaalalaasaa fudhatanii fedhiinsaa hir'ataa deemaa jechuudha. Kun saayikolojiin akka jedhattudha. Qabxiiwwan 5 saayikolojiin lafa kaa'u. Maaliif dhiirri tokko shamara daftee isaaf tole jettu hin fudhatu kan jedhamu keessaa sadaffaa irratti kan isaan kaa'anii fedhiidhaa fi kaka'umsi isaa kan baay'ee dabalaa deemu yoo isaan didan dhugaadha. Yoo isaan tole jechuu didanidha. Fedhiin nama sanaaf qabu jechuudha. Kanaaf akkuma sila kaasee gaafa isheen diddee tole jettuu fi gammachuu guddaatti dhaga'ama. Immoo atee akka waan injifannoo guddaatti dhaga'ama jechuudha. Sababa kanaan malee sababa biraa hin qabanii jechuudha. Fedhii fi kaka'umsi baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni arfaffaanii dhiironni maaliif shamarran daftee tole isaa jettu gaaffii jaalalaasaa fudhattu hin barbaadu jedhuu fi of eeggannoo yookiis kabaja. Dhimma kana irratti isin ibsa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Of eeggannoo yookiis kabaja jechuun maal jechuudha? Dhiirri yeroo baay'ee kabaja barbaada. Kabaji isaa akka tuqamu barbaadu. Kabaji isaa akka gadi bu'u barbaadu. Kanaaf dubara of eeggattu, dubara daftee harka hin kennine, dubara of kabajju, dubara kabaja ishee eeggattu waan barbaaduu fi yeroo baay'ee akka dhiironni yaadanitti shamarran dafanii gaaffii jaalalaa fudhatan, shamarran na fuudhi jedhan, shamarran gaaffii dursanii gaaffii jaalalaa kaasanii akka waan isaan of hin eegganne nama hundumaaf of kennanii, nama hundumaaf tole jedhaniitti yaadaa jechuudha. Akka waan isheen kabaja ishee hin eegganneetti yaada. Inni kun immoo rakkoo tokkodha jechuudha. Daftee waan tole siif jetteef kabaja ishee gadi bu'aa miti jechuudha. Warruma kaaniifis akkasuma daftee ishi jedhee waan yaaduu fi gaaffii ishee sanaa hin fudhatu jechuudha. Akkamitti yaada jechuudha. Bakka isheen nama akkamiiti nama
kabajaatii nama of eeggattuudha. Kanaaf kompitiishinii keessa galaa dorgommii keessa galaa jechuudha. Yoo sana hin taane garuu dorgommii keessa hin galu. Gadi buusee si ilaalaa jechuudha. Kun saayikooloojii jirudha. Malee dhiironni waan godhan miti jechuudha. Wanti sis dhugaa ta'e miti. Saayikooloojii jirudha malee waan daftee tole jettee fi kabaja hin qabdu of hin eeggattu nama hundumaaf jechuu miti. Si jaallattee tole jechuu dandeessi. Wayimmoo kaleessa dheengaddaa si maansi barbaadaa jiraachuu dandeessi. Yoom tole naa jedha jettee yaada keessa si jiraachuu dandeessi. Kanaaf gaafattu daftee